Yuyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha egaan hedduun keessan toora sooshaal miidiyaa irraatii akkuma argaa jirtan guyyaa kaleessaa galgalaa beekaa Oromoo tokko addunyaa kanarraatii dhabneeti jirra. Egaa malli maali miyaa daleeku mee manna malti jireenyatti dulte. Dargaggoon kun Moo'iboon Baqqalaa kan jedhamu yeroo ta'u miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti. Yeroo baratus ta'e yeroo ammaa kanatti uummata Oromoodhaaf gatii guddaa kan kanfalaa ture yeroo ta'u bara mootummaa TPLF Yuunivarsiitii Jimmaa barachaa otoo jiru mootummaan hiriyoota waliin qabsaa'aa turan hunda kan ajjeese yeroo ta'u yeroo sanatti lubbuunsaa hafee otoo boo'uu imimmaan lolaasaa Moo'iboon kan eebbifame yeroo ta'u Moo'iboon maqaa qabsoo isaatii daandii Saansuusii Kattaa fi Aaskoo geessu gidduutti rasaasaan rukutamee gara hospitaalaatti geessamus haa ta'uutii garuu lubbuunsaa onkololeessa 2 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti darbuu hin dandeenye bara mootummaa TPLF umurii isaa harka caalu maneedhaa yookiin immoo mana adabaatti kan dabarse yeroo ta'u bara mootummaa badhaadhinaa kanaatti immoo takkaa hidhamaa takkaa hiikamaa dabalataan obboloonni isaallee maneedhaatti deemanii gaafachuu yeroo dhaqan dabalataan hidhamaa waliin rakkachaa kan turanidha. Ijoolleeko oola deemtuu biyyaa sobbeeko ilmooko marree maangoo gaaddisa guburii biqiltuuko. Moo'iboon Baqqalaa eenyutu ajjeese kan jedhu gaaffii hundumti keenyi sammuu keenya keessaa qabnudha. Moo'iboon Baqqalaan kitaaba mata dureen Dorrobaa jedhullee gumaachuun asoosamaa uummata isaaf gumaacheeti jira. Ajjeesaa isaatiin wal qabatee toora sooshaal miidiyaa irra kan jiru ilaalcha gosa garaagaraa lamatu jira. Moo'iboon ilaalcha isaatiin adda waan ta'eef ilaalcha addummaa isaa kana kan hin jaallannetu ajjeese kan jedhan kan jiraatan yeroo ta'u gariin immoo qaama mootummaatu galaafatee kan jedhus barreeffamaa jira. Haa ta'uutii garuu uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu beekuu kan qabu artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa eenyutu ajjeese jedhame yeroo gaafatamu hanga ammaatti wanti beekameeru hin jiru. Gootni baay'ee dinqisiifatamu seenaan isaa hanga kanaatti hin barroofne baarootumsaa eenyutu ajjeese jedhame yeroo gaafatamu abalutu ajjeese jedhamee ifaaf ifatti kanaa sa'ameeru hin jiru. Moo'iboon Baqqalaa jabaa akka leencaa jabina isaa diinnillee argee kan sodaatu sammuu biyyaaf yaadu kan qabu ogeessa cimaa garraamii biyyaaf dhalatedha jedhanii hiriyoonni isaa katabaati jiru. Rabbi lubbuu obboleessa keenyaaf boqonnaa kennu jechaa Oromoota jaallattanii fi kabajjan hundaaf maatii isaa dabalatee jajjabinan hawwa. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin ganam kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhee kanuma fakkaatti hanga danda'amaa ta'etti kanaan oliin dhugaa jiru hordofeen kan isiniin dhaqqabsiisu yoo ta'u laayikii fi sheer gochuun akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee bilbila keessan keessaa suuraa yookiin immoo viidiyoon sin jalaa badee yookiin immoo dileet ta'ee kan rakkattanitti yoo ta'e suuraa yookiin immoo viidiyoo kamiyyuu hanga isin moobaayila keessan of harkatti qabattanitti isiniif deebisuu kan danda'u appilikeeshiniin ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf liinkii sana tuquun daawunlood gochuun buufachuu dandeessu jecha qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii. Egaa malli maali miyaa daleeku mee manna malti jireenyatti dulte. Ayoko bontuko naaf kenni galako utu dirri jirtu insamamtu atiko imboina yoko